yaa waaqayyo gooftaa yaa isa hundumaa dandeessu geggeessaa kee jaalala kee hundumaatiif galanni fulfinni siif haa ta'u gurra si dhaga'utti hin dubbatta yaa waaqayyo qalbii si barbaaddatuuf ati waaqayyo dhiyoodha warra halkaniif guyyaa gara kee eeggataniif ati waaqayyo gooftaan hin dubbatta waaqarraa si mul'atta har'a sin karadhaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee kanaan jireenya keenyatti dubbadhu qalbii keenyatti dubbadhu yaa waaqayyo garaa keenyatti dubbadhu afura keenyatti dubbadhu yaa isa hundumaa dandeessu gooftaa jaalalaa sin karadhaa afurri kee maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenyarraa haa buufatu dubbii kee isa ittiin yaa waaqayyo dukkana ibsitu isa ittiin yaa waaqayyo baroota keessatti daandii jireenya nama qajeelchitu sana har'a jireenya keenyatti afura keenyatti dubbadhu maqaa Kiristoos Yesuus gooftaadhaan ameen. Egaa har'as itti fufnee sagalee waaqayyo jireenya abiddaan qorame ilaalame kutaa lammaffaa baranna. Macaafa seera keessa Lewwii boqonnaa 8 lakkoofsa 2 amma 4 dubbisaa akkana jedha. Waaqayyo gooftaan keessan gad isin deebisuudhaaf garaa keessan keessa waan tures abboommi isaa in eegduu fi hin eegdanii keessan beekuudhaaf qoree isin ilaaluudhaafis jedhee karaa inni lafa onaa sana keessa waggaa 40 kana isin adeemsisaa ture yaadadha. Yommus namni dubbii afaan waaqayyo keessaa ba'uun malee buddeena duwwaadhaan akka hin jiraanne isin barsiisuudhaaf inni isin beelessee gad isin deebisee kana booddee immoo maannaa isin abboonni keessan hin beekin isin soore waggaa 40 kanas uffanni keessan isin irratti hin dhumne miilli keessan hin iitofne jedha galanni waaqayyo gooftaadhaaf haa ta'u waaqayyo jedhe Museen lafa onaatti isin baase waggaa 40 kana waaqayyo qoree isin ilaale jedhe jireenya waggaa 40 jireenya qorumsaa sana fuula waaqayyo duratti dabarsitan keessatti jedhe waaqayyo waan garaa keessan keessa jiru ilaaluudhaaf abboommi isaa in eegdu moo hin eegdan yaada karaa isaarraa hin maxxu moo hin maxxan akka inni isin abboometti isa duukaa hin deemtu moo hin deemtan kan jedhu waaqayyo garaa keessan qoree ilaaluudhaaf lafa onaatti isin baase immoo jedhe waaqayyo gad isin deebise isin beelesse qoree isin ilaale yaada garaa keessan qoree ilaale afura keessan qoree ilaale qalbii keessan qoree ilaale isa dhokataa yaada garaa keessanii qoree ilaale karaa hundumaa gaafa isin qoru waaqayyo wanta isin yaaddan beekuudhaaf garaa keessan keessa waan jiru icciitii yaada garaa keessanii beekuudhaaf waaqayyo jedhe wanta isin gootan hundumaa qoree isin ilaale jedhe isin beelesse gad isin deebise lafa onaatti isin baase isin ilaale waaqayyo fuula isaa duratti qoree isin ilaale waaqayyo hamma keessan dandeettii keessan obsa keessan jaalala keessan isarratti kaatu moo isarratti gungumtu moo abboommi isaa eegdu abboommi inni isinii kenne sana qabattanii ittiin adeemtu moo gantanii biraa deebitu irratti gungumtu waaqayyo isin ilaale waggaa 40 jedhe haa ta'uyyuu malee jedhe isin beelessee jedhe gad isin deebisee jedhe lafa onaatti isin geessee jedhe haa ta'uyyuu malee jedhe waaqayyo gooftaa jedhe maannaa immoo isiniif kenne isa abboonni keessan nyaatanii hin beekne isa abaabileen kee nyaatee hin beekne isa akaakileen kee argee hin beekne waaqayyo nyaata dhokataa sii kenne lafa onaatti si baasee si beelesseeti waaqayyo jedhe nyaata dhokataa immoo siif kenne maannaa siif kenne waaqayyo lafa onaa lafa gammoojjiitti si baaseeti waaqayyo jedhe achitti immoo jedhe uffati kee sirratti hin dhumne jedhe sitti uwwise surraasaa simboosaa sirratti hin dhumne uffati kee jedhe kopheen ati miilla keetti kaa'attu sirratti hin dhumne jedhe miilli kees hin dhiitoofne jedhe hin qoramte malee jedhe hin qoramte in ilaalamte malee miidhamni ulfaataan garuu sirra hin geenye jedhe waaqayyo fulfinni haa ta'u ilaaga garaagarummaan waaqayyo itti jireenya isaa qoree ilaaluuf akka itti seexanni jireenya namaa qoru akka itti waaqayyo jireenya namaa qoruuf akka itti seexanni jireenya namaa qoru ilaala waaqayyo gaafa jireenya namaa qoree ilaalu balaadhaan nama qora miti waaqayyo gaaga'amsaan nama qora miti waaqayyo si beelesse garuu maannaa siif kenneera lafa onaatti si baase garuu miilli kee hin dhiitoofne jedhe maaliif waaqayyo gaafa si qoruudhaaf achi si baasu waaqayyo itti gaafatama kee immoo fudhata kanaaf si ilaale egaa waaqayyo jedhe
abboota keessan ilaale waaqayyo jedhe. Jireenya keessan ilaale jedhe. Waggaa 40 kana guutuu waaqayyo qoree isin ilaale yaadadhaa. Daandii keessa deemtanii dhuftan sana yaadadhaa. Karaa deemtanii dhuftan yaadadhaa. Bu'aa bayii keessa dabarsitan yaadadhaa. Akkamitti dhuftan lafa onaa keessa. Qorumsi yoo baay'ateeyyuu, wal'aansoo yoo baay'ateeyyuu, lolli yoo baay'ateeyyuu garuu isin hin banne jedhe. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Torbaan qabaa gidduu deeman garuu bofi isaan hin dinne. Galaana gidduu adeeman garuu galaanni isaan fuudhee hin sokkine. Lafa onaa keessa adeeman garuu beelaan badduu hin baane. Achitti waaqayyo maanna abboome. Achitti waaqayyo eegumsa abboome. Achitti waaqayyo araara abboome. Achitti waaqayyo waan garaagaraa abboome. Isin dinqaa akkatti waaqayyo Israa'eliin geggeesse. Guyyaa utubaa duumessaatiin, galgala utubaa abiddaatiin itti gaafatama isaanii fudhate waaqayyo lafa onaa keessatti. Yeroo jireenya kee ilaaluudhaaf, yeroo tajaajila kee ilaaluudhaaf, yeroo eenyummaa kee ilaaluudhaaf, si qoreessi ilaaluudhaaf achi si baasu waaqayyo itti gaafatama kee immoo fudhata waaqayyo. Wabii kee immoo fudhata waaqayyo. Yoo qorumsichi harka waaqayyoo keessaa ta'e, yoo ilaalamuun sun harka waaqayyoo keessaa ta'e ati baddeen baddu. Jireenyi kee badeen baddu. Lubbuun kee hin baddu. Gaagaamsa dhufuun hin baddu. Kanaaf yaa obboleessa, yaa obboleettii qosittani lafa amma ilaalamaa jirtutti waaqayyo immoo itti gaafatama kee fudhata. Ittiin hin baddu isa Daawit jedhe. Waaqayyo jedhe. Galaanatti gadi nu buufte jedhe. Lafa kiyyootti nu geessite jedhe. Abidda keessa gadi nu buufte jedhe. Namooti mataa keenya irraa akka adeeman goote jedhe. Haa ta'uyyuu malee immoo ulfinatti nu fiddeetta. Waaqayyo si ilaaluudhaaf achi si baase yoo ta'e, beekaa sirratti ilaalaa jira yoo ta'e, iddoo sanatti sin dhiisu. Kanaaf waaqayyo ijoollee Israa'eliin lafa onaa keessatti hin dhiifne. Dhufee isaan fudhate waaqayyo. Hin dabarse waaqayyo. Galaana diimaa gidduu sin dabarse waaqayyo. Yordaanos keessa sin dabarse waaqayyo. Torbaan qabaa gidduu sin dabarse waaqayyo. Yordaanos gidduu sin dabarse waaqayyo. Yaarikoos diigame dabarse waaqayyo. Dhumarratti lafa itti dubbate ittiin jedhe sanaan isaan ga'e. Lafa itti sitti dubbatee si fuudhee kee sanaan si ga'a waaqayyo. Karaatti akkati nyaatamtu fedha waaqayyo miti. Si fuudhee kee karaatti si nyaachisu waaqayyo. Si fuudhee kee beelaan si ajjeesu waaqayyo. Si fuudhee kee dhukkuba hamaan si ajjeesu waaqayyo. Si fuudhee kee qorumsa hamaadhaan akka jireenyi kee badu hin godhu waaqayyo gooftaan. Edda si fuudhee kee rakkinichuma keessa dabarseeti garuu ulfina sanaan si ga'a. Kanaaf waaqayyo gadi si deebisee, si beelessee, si qoree, lafa onaatti si geggeessee, haa ta'uyyuu malee jedhe maannaa si nyaachise, wayyaan sirratti hin dhumne, kopheen sirratti hin dhumne, lafa kakuu sanaanis si ga'eera waaqayyo. Yaadadhu gaa jedhe. Qoree ilaale waaqayyo ijoollee isaa. Macaafi fakkeenyaa boqonnaan 16 akkana jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 2 nan dubbisa. Namni akka ofii isaati ilaalutti karaan jireenya isaa hundinuu qullaadha. Waaqayyo garuu hafuura inni ittiin geggeeffamu sana miijana. Maaliif qoree ilaala waaqayyo ijoollee isaa? Maaliif lafa onaatti baase waaqayyo ijoollee Israa'eliin? Guyyaa 40 ittiin jedhee maaliif waggaa 40 deemsise waaqayyo? Obboloota ko wangeela warri lallabnu hunduma isaa beeknaaf lallabna miti. Hunduma isaatu nuu galeef lallabna miti. Hammuni beeknu xiqqoodha baay'ee. Hammuma beekumsa namaa keenya. Beekumsi namaa kun daangeffamaadha. Baay'ee xiqqoo beekna. Isee marraa narra waa siiqicuu barbaada yaada waaqayyo gooftaa. Maaliif waaqayyo lafa onaatti baasee isaaniin qoree ilaale? Maaliif lafa onaatti baasee waaqayyo akka jireenyi isaanii gad deebi'u godhe? Maaliif gad isaan deebise? Maaliif isaan beelesse? Maal jedha sagaleen tan amma dubbise kun? Waaqayyo jedhe dubbii afaansaa keessaa ba'uunis malee namni buddeen duwwaadhaan akka hin jiraanne si barsiisuudhaaf lafa onaatti si baasee maannaa si nyaachise jedhe. Torbeettaanu sagalee kana kutaa sadaffaa sagalee kana ilaalla. Yesuus Kiristoos lafa onaatti ba'ee qorame. Gaafa seexanaaf deebii deebise Yesuus Kiristoos maal jedhe? Yoo dhuguma ilma waaqayyoo taatee jedhe seexan dhagaa kana maal godhe? Buddeen godhadhu nyaadhu ittiin jennaan lakkii jedhe Yesuus Kiristoos. Namni buddeen duwwaadhaan miti yoo dubbi afaan waaqayyoo keessaanis malee jedhe kan inni jiraatu. Yeroo deebii sana deebisu kutaa kana dubbisaa jira Yesuus Kiristoos. Qalbii isaa keessa jira sagaleen kun.
sammuusaa keessa jira sagaleen kun isa kana jedhagaa lafa onaatti si baasee waaqayyoo jedhe kan inni si beelesseef dubbii afaansaa keessaa ba'uunis malee buddeen duwwaadhaan akkati hin jiraanne si barsiisuudhaaf waaqayyoo lafa onaatti si baasee jedhe. Egaa macaafa fakkeenyaa nama dubbisa irratti waaqayyoo jedhe namni hundumtuu gaafa of ilaalu karaansaa qullaana qajeelaa obsi'a jedhe waaqayyo garuu hafuura namaa miijana jedhe. Yeroo achi baasu waaqayyo isa gaafa ati nan danda'a singanu beelas rakkinas dhiphinas gidra hunduma nan danda'a jettee waa dagaltee kaate sana isa sana miijana waaqayyo hafuura kee hin dandeessa moo hin dandeessu. Ati yeroo laaltuuf duratti karaan kee qajeelaadha. Ati yeroo laaltu wanta ati gootu hundumtuu siif qulqulluudha. Garuu waaqayyo sana miti. Waaqayyo hafuura kee ilaala. Mootii fi garaa kee keessa jiru ilaala waaqayyo. Isa kana jedhagaa waaqayyo garuu jedhe hafuura inni ittiin geggeeffamu sana miijana jedhe. Dubbiin walitti dubbannu kana miti waaqayyo. Lallabni walitti lallabnu kana duwwaa miti waaqayyo kan inni ilaalu. Hafuura keenya miijana waaqayyo eenyu nuyi. Maal of keessatti yaada dubbanna. Namni garaan namaa jedhe faarfatan gadi fagoodha. Garaan namaa gadi fagoodha. Qalbiin namaa kun baay'ee dhokataadha gadi fagoodha. Waaqayyo qalbii kee garaa kee isa keessatti of keessatti yaaddu sana miijana gaa waaqayyo. Isa ilaaluu barbaada gaa waaqayyo. Miijanni waaqayyo hafuura keeti. Isa tafaaniin dubbattu miti. Isati jechoota mimmiidhagaadhaan tarreeffattu miti. Isati uffataan kukullattee diddibattee babbareeddee deemtu sana miti. Waaqayyo keessa garaa kee ilaala. Waaqayyo hafuura kee miijana. Waaqayyo laphee keenya ilaala. Waaqayyo keessa garaa keenya ilaala. Kanaaf waaqayyo achi baasee qoree nu ilaala. Hin ilaale waaqayyo baroota keessatti ijoollee isaanii. Qoree ilaale waaqayyo. Qorumsa sana hundumaatiin qoree ilaale waaqayyo. Hin hubate eenyummaa isaanii waaqayyo. Hin hubate eenyuun akka isaan taa'u waaqayyo. Hin argate waaqayyo laphee isaanii. Hin argate. Isa kana dubbataa waaqayyo baroota keessatti yeroo hafuura namaa miijanu. Waaqayyo baroota keessatti yeroo qalbii namaa garaa namaa laphee namaa kana miijanu waaqayyo akka itti namoota inni qabxii kennuufitu jira. Madaalli waaqayyo jabaadha yoo bolo tokko. Waaqayyo baroota keessatti hafuura namoota baay'ee miijaneera. Waaqayyo baroota keessatti garaa namoota baay'ee miijaneera. Waaqayyo baroota keessatti gaa'ila namoota baay'ee miijanee ilaaleera. Kaan isaanii tuuffate kaan isaanii badhaasa ulfinaa kenneera. Waaqayyo hafuura keenya miijana jedhe. Qoree ilaalee waaqayyo ijoollee isaa qorumsaan rakkina garaa garaa keessatti isaan ilaalee waaqayyo isaan kaaniin achi keessaa fuudhee waaqayyo ulfina sanatti dabarsa. Isaan kaaniin achi keessatti ilaalee waaqayyo madaalli isaanii isaan gitu. Ulfina isaan gitu. Iddoo isaan gitu. Sadarkaa isaan gitu. Kenneefi bira darba. Achumatti waaqayyo ilaalee dhiisee darba miti. Yeroo si ilaalu waaqayyo keessa kee yeroo ilaalu waaqayyo hafuura kee yeroo ilaalu waaqayyo waan keessa kee gitu sana immoo sii kennee deebi'a waaqayyo. Waan si gitu sana immoo harka kee keessa kaa'ee deebi'a waaqayyo. Daani'eel macaafa raajicha Daani'eel boqonnaa 5 lakkoofsa 25 irratti ila sagalee akkana jedhu jira nan dubbisa. Caafanni girgidaa irratti caafames meene teqeel ufaarsin kan jedhu ture. Hiikaan dubbii kanas meene jechuun lakkaa'ee jechuudha. Kanaaf waaqayyoo bara mootummaa keetii lakkaa'ee mootummaan kee akka dhumu godheera jedha. Bara mootummaa kee lakkaa'ee akka inni dhumu godheera waaqayyo jedhe. Meene jechuun lakkaa'ee. Hin tuffate waaqayyo. Yeroo miijanarra kaa'ee ilaalu waaqayyo madaalli kaasu dide. Sakattee waaqayyo mootummaa isaa. Abiddaan sakattee waaqayyo. Hafuura isaa sakattee waaqayyo. Mootummaa isaa keessa sakattee waaqayyo. Yeroo inni mootummaa isaa sana keessa sakatta'u mootummaan isaa sun qajeelummaan qabu. Haqa of keessaan qabu. Dhugaa of keessaan qabu. Imimmaan dhiyyeessaa ijoollee abbaa faadha hin qabne namoota iyyeeyyiif gadi namoodhaaf dhugaa hin faranne qajeelummaan keessan jiru. Mootummaa ilmi iyyeessaa itti haqa argate miti. Mootummaa ilmi iyyeessaa itti haqa dhabeedha.
mootummaa qajeelonni itti qajeelina dhabanidha mootummaa iyyeessonni itti haqa isaanii dhabanidha mootummaa itti warri dhugaa isaanii dhabanidha mootummaa itti raajonni gati raaji isaanii dhaba waan ta'eef waaqayyoo akka inni dhumatu godhee jedhe Daani'el hin xumurame lakkaa'ee waaqayyoo hin tuffate kanaafiyyuu akka inni xumuramu godhe jedhe lama teqeel jechuun miijanee jechuudha jedhe kanaaf miijanarra ka'amtee hirruu taate argamte mootummaa isaa waaqayyo mootummichas waaqayyo mootii sanas waaqayyo miijanarra kaa'e yeroo inni miijanarra kaa'u hirruu ta'ee argame guutuu dadhabe hirruudha mootummaan isaa sabab isaa dhugaa keessan jiru sabab isaa qajeelummaa keessan jiru sabab isaa dhiifama keessan jiru sabab isaa araara keessan jiru mootummaa itti ilmi namaa haqa argatu miti mootummaa itti dhugaan ilma namaa mul'ate miti mootummaa qajeelummaa raawwatu miti mootummaa ilma namaa boosisu mootummaa ilma namaa du'aaf kadhimatu ture kanaaf waaqayyo mootummaan kees hojiin kees hir'uudha jedhe waaqayyo miijanarraan si kaa'e mootummaa kees miijanarraan kaa'e siinis miijanarraan kaa'e yeroon miijanarra kaa'e sin ilaalu hirruu taatanii kanaafiyyuu tuuffatamteetta gatamteetta si dhiiseera waaqayyo hin miijane waaqayyo mootummaa isaas ammasitti bufee jira Faaris jechuun jedhe gargar cabeera jechuudha jedhe kanaaf mootummaan kee gargar cabeera warra Meedoniif warra Faarsiifis kennameera Bilshaazaar jedha Faaris jechuun gargar cabeera hin dhooye gargar sabab isaa dhugaatu keessan jiru sabab isaa qajeelina keessan jiru sabab isaa sodaa waaqayyoo keessan jiru sabab isaa ilma namaatu keessatti kabaja argataa jiru waaqayyo mootummaa akkasii hin cabse hin gate hin tuffate dhiiseera waaqayyo jedhe gaaf tokko ji'a lama dura waa'ee mootummaa isaa wal dubbadheen ture isa jalqabaa Saamu'eel boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti waaqayyo Saa'oliin mootummaa irraa tuffate mootummaa Saa'oliinis waaqayyo miijanarra kaa'ee ilaale waaqayyo hin miijane waaqayyo mootummaa isaa yeroo inni tu ilaalu waaqayyo namtichi kun mootummaan isaas fudhatama dhaban fuudha waaqayyotti kan isin ajaa'ibu Saa'oliin gara mootummaatti kan fide waaqayyoodha kan isin ajaa'ibu Saa'oliin dibee mootummaa irratti kan fide waaqayyoodha Saamu'eel raajichatti erge akkana jedhe namtichi kun maatii Yeesaa keessaa ba'e namtichi kun maatii warra gaddeebi'aa keessaa ba'ani kanaaf qajeelummaan eegataa haqa ilma namaa hin eegataa dhugaa hin eegataa jal'inaan mormataa namoota dhugaa dhabaniif dhugaa isaaniif murtoo kennataa dhaqii dibii ittiin jedhe waaqayyo nama harree barbaadu mandara keessa adeeme harree barbaadu Saamu'eelin itti erge waaqayyo Saa'olitti achitti Saamu'eel Saa'olin dibe innis mootummaa dhufe mootummaa ta'e gaafa mootummaa ta'u garuu mootummaa irratti immoo dhufe waaqayyo nama harka isaatiin dibe nama moofima isaatii waame mootummaa irra kaa'e waaqayyo sin tuffadhe sabab isaa mootummaan isaa sun qajeelina keessan jiru dhugaatu keessan jiru haqatu keessan jiru ilma namaa keessatti kabajamaan jiru mootummaa sun mootummaa jal'inaa mootummaa saamtotaa mootummaa hattootaa mootummaa mirga namaarra ejjetu mootummaa dhugaa dabsitu mootummaa ulfinni waaqayyo keessan jirre mootummaa waaqayyoofis hin abboomamne kanaaf waaqayyo mootummaa irrattan si tuffadhe Bilshaazaarinis sagalee madubbatu kana ittiin jedhe waaqayyo egaa waaqayyo baroota keessatti hin miijana mootota mootummaa irratti miijana namoota afuura isaanii miijana tajaajiltoota waaqayyo tajaajila isaanii miijana gaa'ila namootaas waaqayyo miijana beektu kana gaafa fuula waaqayyootti waa dagaltanii ol fuutan maal jettan miijane qoree ilaala waaqayyo waada sana neegdamoo neegdu ina manamtamoo nama namtu ati nama haqaati moo nama haqaa miti in ilaala waaqayyo Maatiyos boqonnaa 7 dubbii ulfaataan addana jira Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 22 irraa
sagalee baay'ee ulfaata nan dubbisa laa kana jedha lakkoofsaa 22-23 guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneeroo maqaa keetiin hafuurota hamoota baafneerras hojii aangoo maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra mitiree anaan jedhu Yesuustu jedha quba qabaa ani immoo yeroo sanatti matuma an isin hin beeku isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa niitiin jedha of kalii obboleessa koo kana of kalaa waaqayyo kan isin of kadhu ergan balbala koo cufadhe namooti tokko hin dhufaniiti gaafi kana gaafatu maqaa keetiin raajii dubbanne maqaa keetiin hojii aangoo baay'ee hojjenne hafuurota hamoota nama keessaa baafne wangeela lallabne maaliif bakkeetti hafna mootummaa keetti galuun nuuf taanaan jedhu jedhe ani garuu jedhe isin yaa namoota hamoo nana argaa koo duraa ani isin hin beekun jedha yaa namoota hamoo nana isin hin beeku argaa koo duraa sokkaa jedhani isaan ari'een balbala koo cufadha jedhe isin gaddisiisa warra qoramee fudhatama dhabe warra kufe tajaajila kufe raajii darbuudha qoromsa darbuudha dhabe tajaajiltoota qoromsa darbuudha dhaban lallabdoota qoromsa darbuudha dhaban warra hojii aangoo hojjetan hojii dinqii hojjetan milikkita agarsiisan garuu warra fuula waaqayyootti immoo tuffataman warra miijala waaqayyoo irratti immoo tuffataman mootummaa duwwaa mini kan tuffatamu warra raajii dubbatu isin tuffatama raajii dubbatteef jireenyatti hin galtu lallabdeef jireenyatti hin galtu faarsiteef jireenyatti hin galtu ati waama faarsiteef nama sirrii miti waama faarfatteef nama qajeelaa miti ati waanuma raajii dubbatteef nama sirrii miti ati waaqayyo hojii kee qoree ilaala waaqayyo abiddaan si sakattaa gola kee keessa sakattaa waaqayyo keessa garaa kee sakattaa waaqayyo isa dhokataa yaada garaa kee sakattaa waaqayyo gooftaan isa laaleetii jireenya siif kenna jireenya kan hin qabne tajaajila lallaba jireenya hin qabne faarfannaa jireenya hin qabne hojii jireenya hin qabne jireenya of kee qabu tajaajilli sun maal gatii qaba faarfannaan jireenya hin qabne maal gatii qaba lallabi jireenya of kee qabne maal gatii qaba raajiin jireenya of keessaa hin qabne maal gatii qaba dinqii gurguddaa dhukkubsataa fayyisuu naafa diriirsuu du'aa kaasi waan barbaadde godhe abidda waaqarraa buusi jireenya of keessaa qabu taanaan du'aadha jireenya of keessaa qabu kanaaf isa kana jedhe yeroo kana jarri deebisaniiti jedhe boqonnaa 25 lakkoofsa 42 irratti itti fufa haasaan kun amma dhumaatti lakkoofsa 42 irratti akkanan jedhaa jedheen utunii kana hundumaa goonee jirru madaalli maaliitiin nu gatuu dandeessi ati jedhanii na gaafatu falmiitti galu jechuudha utuni hojii gurguddaa akkasii hojjennu madaalli isa akkamiitiin nu gaduu dandeessa warri kun attamitti jireenyatti galanii nuyi maaliif hin gallu jedhanii falmiitti galu yeroo kanan immoo beeleen dhufe beelena baaftanii ture dheebodheen dhufe dheebuna baaftanii ture daareen dhufe daarana baaftanii ture hidhameen ture dhuftanii na dubbiftanii ture dhukkubsadheen ture dhuftanii na ilaaltanii ture orma ta'ee dhufe akka nama keessanitti na simattanii ture jedhanii isaan gaafadha ammas deebisanii falmiitti galu hin fudhatanii maal jedhu yoom beeloftee dhufnaan beela si baasuu dhiifne yoom daartee dhuftee naan daara si baasuu dhiifne yoom dhukkubsattee naan dhuftee naan si dubbisuu dhiifne yoom orma taate dhuftee naan si simachuu dadhabne akka nama keenyaatti yoom kan hundumaa goone sababuun nurra barbaadde nu ganuu barbaadde malee jedhanii falmiitti galu Yesuus immoo nan deebisaafanis ammas akkana jedhee jedhe xixinnayootaa fi obboloota koo isin gidduu jiru warri gootanii anaaf gootanii iyyeessota isin gidduu jiru dhukkubsatoota isin gidduu jiru warra hidhame mana hidhaa jiran warra beela'ee dhufan warra dhukkubsatanii ciisan warra orma ta'anii isin gidduu dhufan woo simattaniittu taatan akkuma anaaf gootaniitti fudhadhaa jedhe isaan sanaaf iyyeessota sanaaf rakkatoota sanaaf warri hin goone
أنا في سنقولي قبك أبادا جننتي ماي إسان للا برا ترام ملي جرين نران توري إسان فارفانا ترام ملي جرين نران توري إسان دينكي أغر سيزا ترام ملي جرين نران توري إسان راجي دو بچا ترام ملي جرين نران توري يسوس كريستوس جرين نبر بادا يا أبريساكو جرين نغتي قداك عبدي جرات واقعي جرات چوكي بربادا تجاجل جرين ننقمني هجي جرين ننقمني فارفانا جرين ننقمني دوالا تجاجل جرين ننقمني هي كنقم كناف واقعيو أبدان سكتي لاليني تيتنيو تافي أبلوتا خوشن قدو جرانيف ورّي قوتن أناف قوتني جدي ورّا كناف قوتن أناف قوتني جدي واقعيو إيقا ورّا قرمي إلالمي تجاجل توتا قرمي إلالمي راجو تا قرمني إلالمن للبجو تا قرمني إلالمن فارفتو تا قرمني إلالمن ججستو تا والدا قرمني إلالمن في مو واقعيو يروني بأسا كنو نرقتو يروني قوم فول فينا كنو نرقتو ججستوني والدا كريستيانا ججلون ميتيرانتون حمتون وغانا ما خني فلاتشون مربان كأجلوما فلاتشو كريم مربان تجاجل توني حلولان جرينك أجلوما جريني دوغا إيه سمن تعفتو جريني خلوف كيان قمني تفتما فلواك يوتي تياجل لساني تفتما وانتي سانقونا فلواك يوت آرسان ساني أكوما آرسان راجو تبال هنفلتو واقع إسن ديكا مكا قداك أباتشورا بيكمتي قداك أباتشورا ألفنا قداك أباتشورا نما بايي بيكماتا أني تجاجلور يادواك أيوك أباتاني سوق أكي سجرات شوية يادواك أيو بيكني ميلواك أيو جلاتي تفتماني جرات شوية غتي مالي سيكا هرفو لنا موتاي دودرات بيكمتي يو جرين ينقبلوتي غتي مالي سيكا هربايي نما درات ألفنا رغتي يو فولواك أيو تفتمتي تجاجل توتا هيدو تفتاجر واقعي جرين نموت هيدو تفتاجر واقعي سبب إسا تفتير واقعي إلالي إجواني رانبيف إلالي بواوان إسان بوساوان جرين نوف كيساوان كمنيف تفتير واقعي ساولين موتما توامي تفتي موتما بالشازارين تفتي سنيس تفتا إلا اللبدا جدي واقعي هفارفتو جدي واقعي أكو من أمي بكي لاجر أوه إني راجي دبتا إني أفانا راسا إني فارفتا إني وانكينا للبا إني جدا كلمي سوا مسلمتي واقعيو جرين كإلال أفورا كإلال واقعي أبدان قري إلالي تجاجل توتا سواقعيو تجاجل أبدان سكتامي وامج أبدان سكتامي هجي أبدان قرمي إلالامي ورجرين أرقج ولان ملتا يوانس بقلنا سدي لكوس خلص سدتي ورقي قلقلو أبدان إلالامي أكتاتو فجأي قلاتاتي أكا الليانيتي وفتا أدي أرقو أكادن دي سوتي قريتش إجاتينك أتو أنا الرابطة بجنا ورن جالة هندما بلسا إساني إتمولسا كارون دما والكوف كانوا داف مالكو جوتو سيراجرا مال أكا ورقي قلقلو أبدان إلالامي أكتاتو أبومي واقعيو إيكي إسا للبدو ساقلي واقعيو تجرات إسا دباتو دبي واقعيو كانتا إجرات أكا ورقي قلقلو تفلو واقعيو درات سيمة مداف تجاجل لك أكا سيمة موف جريني كي أكا سيمة موف نمرت تفلو واقعيو درات ألفني تشاكا رغتوف إسا للبدو دبي واقعيو تجرات إسا ستهما من دبي واقعيو تجرات إسا ستهما من وقوتا إيرانا دبي واقعيو كان اتجرات تربيسا نفني لالله مارقوس بقلنا تقول كوسا كولشان وانجيلتي أمانا جل يسوس كريستوس غافا قرمسا كيسا بيدو راجتي أمانا جنة وانجيلتي أمانا تجاجل توتاتي أمانا جنة وانجيلتي أمانا والراجي دبتاني أمانا جل يسوس كريستوس وانجيلتي أمانا اتي أمانا دبي واقعيو كانت للبدأ إيسو دوامتي
namooti baay'een bara kana raajii maal jedhe, abaluu maal jedhe, paastara abaluu maal jedhe, wangeelli maal jedhe gad jedhi dubbisi. Harka kee jira jireenyi dubbi Waaqayyo keessa jira. Jireenyi raajii keessa hin jiru, abadan of hin goyoomsin. Jireenyi faarfannaa keessa hin jiru, of hin goyoomsin. Jireenyi lallaba keessa hin jiru, of hin goyoomsin. Jireenyi dubbi Waaqayyo isa jiraataa keessa jira. Itti jiraadhu dubbi Waaqayyotti. Waaqayyo qoree si ilaala. Jireenyi kee qoree ilaala Waaqayyo. Egaa akkuma jalqaba dubbadhe yeroo Waaqayyo ijoollee isaa ilaalu abiddicha keessatti hin gubatanii hin ilaala. Garuu Waaqayyo abiddicha keessatti akka isaan gubatan hin godhu. Misaaq Saabraaq Abdanee Gonfaa abiddatti gadi bu'an. Abiddichi garuu isaan hin gubne. Daani'eel boolla leencaatti gadi bu'e. Leenci garuu isaan nyaanne. Jireenya kee gadi buusa Waaqayyo. Ulfina irra jirtu irra gadi si buusa Waaqayyo. Miilla namootaa jalatti, iddoo waan hin taane jalatti kosii keessi buusee si ilaalataa Waaqayyo. Obsi hin galin dhugaa Waaqayyo. Hin galin jireenya keessa dhugaa isatti waamamte sagalee Waaqayyo. Hin galin ergaa Waaqayyo. Hin galin ulfina Waaqayyo. Hamma dhumaatti amanamaa ta'i. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:10 hamma dhumaatti amanamaa ta'i. Seexanni isin keessaa namoota baay'ee mana hidhaatti qoromsa gurguddaatti kennuuf isin kaadhimatee jira. Yoo du'a sitti fideyyuu hamma du'aatti amanamaa ta'i. Dhugaa Waaqayyootiif amanamaa ta'i. Dhugaan dhugaadha jedhe. Jallinni jallina jedhe. Qajeelummaan qajeelummaadha jedhe. Sobi soba jedhe. Compromising godhin namoonni Waaqayyo baroota keessatti biyya lafaa wajjin compromising godhin. Iliyaas compromising godhin. Jallinni jallina jedheettimi. Dhugaan dhugaadha jedheettimi. Tajaajiltoonni baay'eenarra namooti lallabdu baay'eenarra jallinni jallineetti namanifattu. Sababi isaa sareen lafeen afaan jiru induttu hin gururiiti malee. Saree lafeen afaan jiru induttu hin gururiiti malee. Sababi isaa lafeen afaan jira. Obboloonni keenya baay'een naasha'amaniiru. Kanaaf dhugaan dhugaadha jechuu dadhaban. Kanaaf jal'inni jal'ina jechuu dadhaban. Kanaaf qajeelummaan qajeelummaadha jechuu dadhaban. Kanaaf yeroo mootummaa bira ga'an dudda qajeeleen dhaabatanii dhugaan dhugaadha jechuu dadhaban. Waaqayyo garuu Iliyaas fa'a argate egaa. Warra dhugaan dhugaadha jedhu. Warra jal'inni jallina jedhu. Warra qajeelotaan qajeelota jedhu. Warra sobdootaan sobdoota jedhu. Waaqayyo baroota keessatti warra lafee dugdaa qaban barbaada. Warra dhaabbatanii dhugaadhaa wajjin aarsaa ta'an. Dhugaan gatii nama baasifti. Kanaaf qoreesi ilaala Waaqayyo. Lallabdeef jireenyatti galta miti. Jallina ifattee taati. Jalloota wajjin walii galtee moo jalloota qalbii didirachiifte si ilaala Waaqayyo. Kanaaf obboloota koo yaa obboleettii koo amanami Waaqayyo keetiif. Amanami waamicha Waaqayyootiif. Amanami Yesuus Kiristoosiif. Amanami dubbii Waaqayyootiif. Jireenya ittiin argatta. Jireenyi waan hundumaarra caalti. Jireenya keef gatii kenni. Gooftaa hundumaa dandeessuu galanni ulfinni siif haa ta'u. Oh, hallelujah. Yaa Waaqayyo dubbii kanaa wajjin jireenyatti akka galluuf nu gargaara. Yaa Waaqayyo firdiidhaaf kan dhageenyu akka hin taane. Yaa Waaqayyo ittiin baduudhaaf kan dhageenyu akka hin taane. Dubbii kanaan jireenyatti warra gallu akka taanu. Qalbii diddiirrannaa dhugaa nuuf kenni. Warra dhugaatti qalbii diddiirratan nu taasisi. Galanni siif haa ta'u. Warra dhugaa keessa jiraatan, warra dubbii keef amanamanii jiraatan nu godhi. Hamma dhumaaf hamma du'aatti jabeessi nu dhaabi. Gaafa deebite dhuftu mootummaa kee keessatti nu yaadadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo waaqarraa gooftaan isin haa eebbisu. Torbee kutaa sadaffaa itti fufna. Nagaa Waaqayyooti.